Ani gaachana sirnaati. Waldaa dargaggoo keessatti waldaa dargaggoo gonda kanaati. Kaanaatis sabquunnamtii fi hawaasummaa. Garuu mootummaa jalatti dhokadhee waan badaa jiru ani callisuu hin danda'u. Angoo gaaddisa godhadhee biddeena nyaadhuuf jecha kacaccabnee fi kadhumanneef uummata kanaaf malee biddeena keenya qotadheetiin ooruu abbaa kiyyaarraa nyaadhu. Shaggar hin jala teennee karaa hin qabnu. Karaa tokko hin qabnu. Ifaan qabnu obboleessa kiyya shaggar hin jala teennee baadiyaan hin qabdi yeroo ammaa kanatti baadiyaan Oromiyaa guutuun hin qabdi. Qoxaarii tokko nama 52 ibsataa jira. Nurra dhaam. Osoo ifaan jiru kasalatti fayyadamaa jirra. Finfinnee jala teennee shaggar hin jala teennee bishaan hin qabnu. Akka warra duraanii sanit boonoodhaan waraabbataa jirra. Dargaggeessi ati argitu kun guutuun kaameeraa itti garagalchiiti dalagaa takka hin qabu. Waggaa 5 teennee eenyummaa argachuuf nu. Eenyummaa kana argachuuf. Aanaadhaa yoo ta'e aanaa miti. Qaama aanaayyuu sodaachisu jira. Naagaluu dideen. Isin akka baqattoota Eeltiraatitti warra yeroodhaaf as qubate yoo jedhan dhugaa nu himu. Dhugaa barbaannaa barnu. Maaliif waan nu ta'u barbaanna? Nuti shaggar walloo kanaaf ta'u jijjigarraa kaanee hawwadaayitti hiriira bayaa baanee barnu. Mirga uummata keenyaatiif jecha. Har'a garuu lammii lammaffaa fi sadaffaa fi afuraffaa taane